Abiy Ahmed Oromoodha. Sababuma maaliitiin Oromoon duuti har'a dhaabbachuu qaba uummata keenya. Uummata keenya nu harkatti hin fixina. Akkatti isaan dhaabbileen Oromoo kun uummata Oromoo kana tuffatan kanatu na guba beektu. Dr. Abiy Ahmed silaa maanaa uummata Oromootti kenname 4 kiiloo fudhatee seene. Maa Jawaar faana hin mari'ati. Maa Mararaa faana hin mari'ati. Namoota isaan kadhatee galche kana hunda maan mari'ati. Hawultii Haayila Sillaasee Minilik miti kan seexanaallee achi keessatti dhaabuudhaaf maa isaaniin hin mari'ati. Waan inni godheef isatu beeka. Garuu Oromoo walitti buusa taanaan dhaabaa miti barkan uummata Oromoo asiin jijjiirama kana kan fide OPDOs miti, ABOs miti, OFCOs miti, OFDOs miti. Garuu qabsaaniiru karaa itti amananiin isaan hundi isaanii ABO'n umurii isaatti fixeera. Hayyoota Oromoo gameessa meeqatti dhabneera. Goota Oromoo bakka bu'aan qabni hundatti dhabneera maqaa ABO'tiin. Amma kunoo dheengaddaatti dhabaa jira. Har'allee kichuun Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromootiin dhumaa jirti. Laga keessatti Oromoon dhumaa jira. Daninnatiin wayyaanee otoo faana nu dhooftee nu faana deemtu biyya 21 irra naanna'eetan biyya tokkittitti kooluu galtummaa otoo hin gaafatiinan biyyatti deebi'e. Gantummaa miti kun.